After jechuun maal jechuudha? After. Okay, egaa hordoftoota keenya jechi sadaffaa fi dhumaa kutaa keenya 16ffaa kana keessatti beekuu qabdan maal kan jettudha? After. After kan jettudha. Egaa after kan jettu kun jecha amma ilaalle before. Before kan jedhuuf masaanuu kan taatudha. Before yeroo jennu kana dura akka jechuuti. After yeroo jennu immoo kana booda akka jechuuti. Jecha after kan jedhu kana immoo adda baafannee waliin haa ilaallu sadarkaa keessaniif egaa kan barbaachisu taate after kan jettu kun hiikaa lama qabdi isiniif akka ta'utti jechuudha. Isheen tokkoffaa maal kan jettudha? Waan tokkoon booda. Wanta tokkoon booda yeroo jechuu barbaannu. Jecha before jedhu wanta tokkoon dura jechuuf akka itti fayyadamnu ilaallee turre kana dura jennee before kan jettu kana dura akka jechuuti. After kan jettu kun immoo waan tokkoon booda duraa fi booda akka jechuudha. Fakkeenyaaf call me after you reach home. Call me after you reach home yoo jedhee namni tokko call jechuun bilbiluudha, bilbilechuudha. Me jechuun naa akka jechuuti. Asitti naa jedhamtee hiikamti. Call me after you reach home. Reach jechuun immoo bakka tokko ga'uudha. Yeroo mana ga'u akka jechuuti. You reach home. Ati yeroo mana geessu akka jechuuti. Call me after you reach home yoo jettan erga mana geessee booda naa bilbili. Erga mana geessee booda. Egaa waan tokkoon booda jenneerraa hiikaa after jettu kana. Wanti tokko ergii ta'ee booda waan goonu maal jennee ibsina? After kan jettu kana fayyadamnee ibsina. Garuu jecha before jettu kana akkamitti fayyadamna? Waan tokkoon dura. Kana jechuun fakkeenyaaf wanti tokko yoo as ta'e after yoo jenne wanta kana booda wanta ta'uudha jechuudha. Before yoo jenne immoo wantichi yoo as ta'e before kan fayyadamnu as jechuudha. Wanta sana booda akka jechuuti. Wanta sana dura akka jechuuti. Call me after you reach home yoo jenne maal jechuu keenya? Erga mana geessee booda naa bilbili. Mana geessee erga teessee booda naa bilbili yoo jechuu barbaanne call me after you reach home jenna. Garuu yoo jecha before jettu asitti fayyadamne fakkeenyaaf after kan jettu kana dhiifne call me before you reach home yoo jenne osoo mana hin ga'iin naa bilbili akka jechuuti. Fakkeenyaaf hiriyaa keessan tokko agartanii call me before you reach home yoo isiniin jedhe yeroo gargar baatan akka jechuuti. Hiriyaa keessan wajjin shaayee yookaan buna dhugdanii gargar baatanaa jennu. Gargar baatanii hiriyaan keessan sun osoo mana hin ga'iin dura naa bilbili yoo isiniin jechuu barbaade jecha before jedhu kana fayyadama. Osoo mana hin gahiin. Call me before you reach home. Reach jechuun immoo gahuudha. Home mana. You ati yookaan si akka jechuuti. Osoo mana hin gahiin naa bilbili. Call me before you reach home. Garuu erga mana geessee booda naa bilbili yoo jechuu barbaade maal fayyadama? After. After kan jettu kana fayyadama. Call me after you reach home. Erga mana geessee booda naa bilbili akka jechuudha. Jechoota kana lamaan adda baafadhaatii akkasitti itti fayyadama. Mee fakkeenya dabalataan isinii kenna. The football match is after 2 o'clock. Football jechuun kubbaa miilaa. The football yeroo jennu kubbaa miilaa sun akka jechuuti. Match kan jettu kun immoo dorgommiidha. Dorgommii kubbaa miilaa akka jechuuti yeroo nuti football match jennu dorgommii kubbaa miilaa. Match jechuun wanti tokko yeroo wal dorgomu. Wal dorgommii akka jechuuti. Is after 2 o'clock. Dorgommiin kubbaa miilaa sa'a meeqa booda? Sa'a 2 booda. After yeroo jennu wanta tokkoon booda. Waan tokkoon booda akka jechuuti. The football match is after 2 o'clock. Sa'a o'clock jechuun sa'atiidha. Sa'atii 2 booda. Fakkeenyaaf hiriyaan keessan tokko isinii bilbilee taphni Chelsea fi Arsenal sa'a meeqatti yoo isiniin jedhe sa'atii 2 booda jettanii yoo itti himuu barbaaddan the football match is taphni kubbaa miilaa sun yookaan dorgommiin kubbaa miilaa sun after booda akka jechuuti sa'a 2 boodadha jettanii akkasitti itti himuu dandeessu. Egaa after kan jettu kana dhiifne yoo
before kan jedhu kana fayyadamne maal ta'a? The football match is before 2 o'clock yoo jenne otoo sa'a 2 hin gahiin jechuudha. Dorgommiin sun kan taasifamu. The football match is before 2 o'clock. Dorgommiin kubbaa miilaa sun sa'a 2 dura taphatama akka jechuudha. The football match jechuun dorgommii kubbaa miilicha, the jechuun miilicha kan beekamedha jechuudha taphni suni. Egaa akkasitti jecha before fi after jedhu adda baafadhaatii itti fayyadamaa, baay'ee sin fayyaddi. Faayidaa lammaffaas ni qabdi jechi after jettu kuni kan sadarkaa keessan irratti beekuu qabdanii. Waan tokko barbaadu akka jechuufis kan taatudha. Wanta tokko yoo barbaadan after jettanii fayyadamuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf yeroo fakkeenya fudhannee ilaallu isheen kun sirriitti isinii galti jedhee tan abdadhaa. She is after a job yoo jedhe namni tokko she jechuun isheen akka jechuuti, is after a job jechuun hojii. Fakkeenyaaf isheen hojii barbaadaa jirti yoo jechuu barbaadan she is after a job jettu. After jechuun booda akka jechuuti, waan tokko barbaadu. Isheen hojii barbaadaa jirti. She is after a job. Isheen hojii barbaadaa jirti akka jechuuti. Fakkeenyaaf he is after his brother. Brotheriin yookaan fakkeenyaaf obboleessi keessan manaa badeeraa jennu. Obboleessa keessan yeroo barbaadan I am after my brother yoo jettan obboleessa keessan barbaadaa akka jirtan ibsa jechuudha. He is after his brother. He jechuun inni obboleessa isaa duuba akka jechuuti. Yaanni isaa garuu obboleessa isaa duuba yeroo jedhamu obboleessa isaa barbaadaa jira akka jechuuti. His jechuun immoo kan isaa akka jechuutti kama. His brother obboleessa isaa. He is after his brother. Inni obboleessa isaa barbaadaa jira akka jechuuti. Mee fakkeenya salphaa tokko immoo fudhannee ilaallu. Fakkeenyaaf poolisiin tokko hattuu badee tokko barbaadaa jira yoo ta'e jecha after jedhu kana fayyadamuu ni dandeenya. The police poolisicha. The police is after that thief. Fakkeenyaaf hattuun tokko bilbila wayii hattee sa'a ganamaa irratti bilbila wayii hattee badeera yoo ta'e yookaan baddeetti yoo ta'e maal jennaa? The police is after that thief. That jechuun sana akka jechuuti. Hatticha sana duuba jira. Maaltu poolisiin? Poolisiin hatticha sana duuba jira yeroo jennu maal jechuu keenya? Barbaadaa jira. After yeroo jennu duuba akka jechuuti yookaan booda akka jechuuti. Garuu yaanni isaa karaa afaan Oromoodhaanis ni gala jedhee tan abdadhaa. Namni tokko waan tokko duuba jira yeroo jedhamu wanta sana barbaadaa jira akka jechuudha. The police is after that thief. Thief jechuun hattuudha. That thief yeroo jennu hattuu sana. Hattuu maal godhe? Hattuu bilbila hate sana duuba jira yookaan barbaadaa jira jettanii akkasitti jecha after jedhu kana wanta tokko barbaaduuf illee itti wanta tokko barbaadu keenya yookaan namni barbaadu isaa illee ittiin ibsuuf itti fayyadamuu dandeenya. Egaa hordoftoota chaanaala EFO Tube kilaasii keenya 16ffaa kana keessatti jechoota barbaachisoo ta'anii fi isin sadarkaa eegaluu yookaan beginner kan jedhamu irratti beekuu qabdan sadan adda baafannee ilaalee jira. Jechoota baay'ee barbaachisoo ta'anii fi isin beekuu qabdan waan ta'aniif irra deddeebi'aatii yaadachuu yaalaa jechuudha. Egaa haga barnoota keenya kutaa 17ffaa keessatti jechoota sasalphoo kaaniin wal agarrutti shaakaluu hin dagatinaa. Namoonni chaanaala keenya EFO Tube subscribe hin goone illee yoo jiraattan subscribe gochuu hin dagatinaa. Yoo viidiyoo kana jaallattanis like gochuu hin dagatinaa.